mootummaan sanyii nagaasaadha humna isa eegan kan inni bosona waliin gale irraa kaasuudhaan ammoo humnoota kumaandoo riippaabilikaan gaardiitti ramaduun dhagahamee jira. Kunis ammoo kaleessa akka ta'ee fi har'aan tana yeroo kanatti kan eegamaa jiraniin sanyii nagaasaadha humna kumaandoo riippaabilikaan gaardii akka ta'an qondaalli ABO Shanee tokko himan. Akka sababbiitti ammoo mootummaan dhiyeessuudhaanis humni waboo bosona jiru abbaa torbee qindeessee si ajjeesuuf deema jechuudhaanis ammoo gareen Jeneraal Shumaa Abdataa hiikaatiin hundeeffame humnoota inni ammoo ofiin eegaa ture irraa kaasuudhaan humna haaraa itti ramadee jira. Kana ammoo sanyiin didanii akka turanii fi dirqamanii humnisaa akka irraa kaafamanis yeroo ammaatti himamee jira. Sanyii yaaddoon qaba jedhanii ammoo didanis humnoota isa eegan kan inni ofiin ammoo fidate irraa kaasuudhaanis garee Shumaa Abdataa kana itti godhanii humni riippaabilikaan gaardii yoo si bira jiraate abbaan torbee waboon ergu umaasin godhu jedhaniini ammoo nama kana amansiisuuf yaadan illee garuu yaaddoon qaba jedhanii humnoonni awwaliin gales na waliin haa turanii keessanis haa jiraatan jedhanii gaafatan illee ammoo humnoota isaa waliin galan kan isa eegaa turan irraa kaasuudhaanis eegdota haaraa Jeneraal Shumaa Abdataa hiikaatiin ammoo itti ramadanii jiru. Sanyii nagaasaadha yeroo ammaan tana haada mormatti kaanii olii gad oofaa jiran kan jedhan qondaalli ABO Shanee tokko sanyiitti dhiyootaan sanyii yaaddoodhaa fi akkasuma haala hamaa keessa jira jedhan gareen Jeneraal Shumaa Abdataa hiikaadha ammoo itti ramadan nama kana doorsisaa akka jiranii fi tumuufillee akka yaalantu himamaa jira kan jedhan yeroonii fi eegdonni koo waliin galle narraan kaafaman isinis ammoo waliin dabalama jechuudhaan gaafatanitti humni riippaabilikaan gaardii nama kana doorsisuunis dhagahamee jira. Humnoonni kun ammoo kaleessa achi dhaquudhaan bakka inni itti argamutti humnoota isaa waliin turan irraa kaasuudhaan ABO'n bosona jiru waboon ammoo humna abbaa torbee qindeessee Finfinnee fi akkasuma Adaamatti ergee jira. Kana keessa kan deemtu yoo ta'e ajjeefamuuf deemta eegamuu qabda jechuudhaanis ammoo akka irraa kaasan kan dhagahame. Sanyii sodaa guddaa keessa galchuun maqaa si'eeyna jedhuun ammoo Jeneraal Shumaa Abdataa hiikaadha garee humna riippaabilikaan gaardiitti ramaduudhaan olii fi gad akka barbaadan oofaa akka jiranis dhagahamee jira. Sanyiin fincaanii yoo deemu nyaataaf akkasuma rafuudhaafis ammoo hayyama Jeneraal Shumaa Abdataa malee socho'uu akka hin dandeenye qondaalli ABO Shanee tokko kan himan walii galteen diiginaa dhiiroo jechuudhaan sanyiin ammoo akka kadhataa jiruu fi mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo dhimmicha dabarsee mootummaa federaalaatti kennee jira. Haalli nageenya keetii yaaddeessaa mootummaan federaalaa si tiksuu qaba jechuudhaan ammoo gareen pirezidaantii Shimallis Abdiisaadha Jeneraal Shumaa Abdataa faatti dabarsanii akka kennanii fi Haayiluu Gonfaa faan ammoo shira kana hojjechuun dhagahamee jira. Jeneraal Haayiluu Gonfaadhaan warri garee kana ammoo bosonarraa galche ABO Shanee kanas ganaa jira jechuudhaan qondaalli ABO Shanee tokko iyyoo himan Jeneraal Shumaa Abdataadhaan maqaa waboon bosonaa humnoota abbaa torbeessitti ergee jira si ajjeesuuf deeman jedhuun ammoo nama kana humna riippaabilikaan gaardiin marseetis yaaddoomtuu keessa galchee doorsisaa jira kan jedhan qondaalli ABO Shanee tokko marti keenya yaaddoo keessa jirra jedhan. Guyyaa lamaan dura ammoo humnoota ABO Shanee hiikkatanii kaambii turan daawwachuun kan himame ergaachirraa galee ammoo sanyiinis humna kanaan to'atamaa kan ture. Kaleessa galgala ammoo guutumattuu humni isaa waliin ture biraa oofamuudhaan humni riippaabilikaan gaardii kan itti ramadame har'aan tana guutuu waliin garre kan jedhan qondaalli ABO Shanee kun haalli sanyii nagaasaa yaaddeessaa ta'us ammoo maddeen keenya keessoo jaricha gabaasaniiru. Dureewwan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa afeerraa pirezidaantii Tarkii Xayyib Erdogaan marii marsaa sadaffaatiif Ankaratti wal arguudhaaf akka jirantu gabaafame. Mariidhuma kanaaf pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud gara Tarkiitti imalu miidiyaan mootummaa Soomaaliyaa gabaasee jira. Gama Itoophiyaatti ammatti wanti mirkanaa'ee jiraachuu baatus muummee Abiyyi Ahmad yoo hirmaatan marii jalqabaa sadarkaa dureewwan biyyootaatiin ammoo taasifaman ta'uuf
deema. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan erga muddama jabaa keessa galanii waggaa guutuuf kan deeman hoggaa ta'u muddama kana furuudhaaf carraaqqii irra deebiidhaan kanaan dura ammoo taasifameen hin milkoofne ture. Kana dura marii marsaa lamaan Tarkiin ammoo qopheessite irratti kanneen hirmaatan ministeerota dhimma alaa biyyoota lamaanii kan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa turan. Marii marsaa sadaffaa Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jaarsummaa Tarkiitiin taasifamu itti fufa jechuudhaan tajaajilli oduu biyyaalessa Soomaaliyaa Son jedhamu X irratti barreessee jira. Dhimma kanarratti gama Itoophiyaatiin qondaaltota Itoophiyaa akkasuma ammoo ministeera dhimma alaa Tarkii akka yaada kennan gaafatamanis hatattamaan deebii hin kennine jedha Reuters gabaasa baasee keessatti. Finciltoota Alqaayidaa waliin ammoo hidhata qaban loluudhaaf loltoota kumaatamaan lakkaa'aman Soomaaliyaa keessa kan qabdu Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaatiin wal qabatee Soomaaliyaa waliin muddama jabaa keessa seenteerti. Waliigaltee bulchiinsa Somaalilaand Soomaaliyaan akka qaama isheetti ammoo ilaaltu waliin taasifame naannichatti ammoo dhibdee jabaa uumee jira. Somaalilaand bara 1991 walabummaa ishee erga labsattee booda ofiin of bulchuudhaaf hanga tokko nagaa fi tasgabbii qabaattullee beekamtii idil-addunyaa argachuudhaaf ammoo rakkachaa jirti. Mootummaan Soomaaliyaa kan Mogadishoo buufate ammoo walabummaa Somaalilaand jabeessee kan mormu hoggaa ta'u walitti bu'iinsa kana hordofee Soomaaliyaa waraanni Itoophiyaa Al-Shabaab loluudhaaf Soomaaliyaatti ergame akka bu'u gaafatteerti. Bakka sana ammoo loltoonni Masrii ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraa jalatti bakka buufamu malu. Akka gabaasonni jedhanitti Itoophiyaa fi Masriin kan waggootaaf ammoo ijaarsa hidha laga Abbayyaa irratti wal dhabaa turan. Eertiriyaanis gara Soomaaliyaa goruudhaan Masrii waliin tumsa ijaarratanii jiru. Biyyi Itoophiyaadhaa fi Masrii waliin hariiroo gaarii qabdu Tarkiin ammoo wal dhabdee kana furuudhaaf mariin marsaa lamaan gaggeeffamee jira. Kan ammaa kun ammoo yeroo sadaffaa fi gama Itoophiyaatiin marii marsaa sadaffaa sana ilaalchisee ammatti wanti ibsames hin jiru. Biyyoonni Afrikaa bahaa kan akka Keeniyaa fi Yugaandaa araarri akka bu'uuf ammoo yaalii akka taasisanis ibsanii jiru. Carraaqqii Keeniyaa fi Yugaandaa Itoophiyaan akka simattu ammoo dhiyoo gabaafamuunis ni yaadatama. Dhimma nama biraan qabnu hojii keenyatti jira. Hojii kanatti kan gufuu ta'u jira. Baay'ee maal jennaan saamicha dhiigaaf lafee xurii irra dhaabbatanii saaman sana kokkee sana dhaduuchuutti jirra waan ta'eef inni nyaatee bare ennaa kokkee qabani akkuma goosaatti namaa dhiisa. Namaan dhiisu dhiittachuun isaa dirqamaa jedhu. Isa akkasii immoo nama bishaan nyaate hoomacha qaqqabatu hoomachi nama hin oolchu. Garuu lubbuu waan ta'eef wuxxifachuun hin oolu. Wuxxifachuu isaa immoo mirga isaatti hin dhorkinu. Sirna dirree irratti ijaaraa deemne uummata Oromoo Oromiyaa keessa jiru beekna sanaaf ijaarre.